caamsa gola 3,2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hojjettoota isaa irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuun dhaga'ame. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hojjettoota isaa 1,139 raawwii hojii badaa fi naamusa hojii irra darbuun himataman irratti ji'oota salgan darban keessatti tarkaanfii bulchiinsa garaagaraa fudhachuu beeksise. Tarkaanfii fudhatame sanaan hooggantootaa fi hojjettoota tarkaanfii sana keessatti hammataman keessaa 16 hojiirraa yeroo gaggeeffaman 721 adabbiin qarshii irratti murtaa'eera. 402 immoo akeekkachiisni barreeffamaa kennameeraaf. Dhaabbatichi ibsa baaseen akka jedhetti tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa 103 kan ta'an eeruu maamiltoota dhiyaate qulqulleessuun kan fudhatamedha. 136 immoo ragaa dhaabbatichi ofii isaatiin hordoffii fi sakatta'insa taasiseen kan mirkanaa'anidha. Tajaajilli elektirikii akka eeretti ji'oota salgan darban keessatti maamiltoota irraa karaa appilikeeshinii ammayyaattiin malaammaltummaan gabaasamu corruption report appii fi karaalee biroon eeruun 427 dhiyaateera. Eeruu sanaanis hooggantootaa fi hojjettoota 300 irratti tarkaanfii fudhateera. Hojjettoota 300 irratti tarkaanfii inni fudhate 14 akeekkachiisa barreeffamaa, 80 adabbii miindaa, 2 sadarkaa hojiirraa gadi buusuu fi 7 hojiirraa gaggeessuu akka ta'e dabalee eereera. Dhimmoota malaammaltummaa fi raawwii badaa ittiin gabaasan keessaa ijoonis gaaffii lakkooftuu haaraa, addaan cituu humna ibsaa fi suphiinsa ariifachiisaa, dubbisa lakkooftuu fi sassaabbii kaffaltii yookaan biil kufiinsaa fi qabiinsa qabeenyaa dhaabbatichaati jedhameera. Dhaabbaticha akka jedhetti maamiltoonni eeruu kennuun malaammaltummaa irratti qabsaa'uuf kutannoo qaban kan agarsiisuu fi sirni eeruu fudhachuu dhaabbatichaa bu'aa qabeessa ta'uu isaa kan mirkaneessudha jedhameera. Yaa'iin waggaa gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii taa'amee ture xumurame. Yaa'iin waggaa gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii 10ffaa taa'ameen ibsa ejjennoo waloo abbaa qabxii 26 baasuun xumurameera. Yaa'ichi bakka barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereezii fi dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Mahammud Ali Yuusuf argamanitti Finfinneetti gaggeeffameera. Ibsa waloo baasan sanaan nageenyaa fi tasgabbii ardichaa, mirga namoomaa fi misooma waaraa mirkaneessuu akkasumas ajandaa gamtaa Afrikaa 2063 fi galmoota misooma idil addunyaa 2030 milkeessuuf tumsaan hojjechuu akka itti fufan mirkaneessaniiru. Haala waqtaawaa damee nageenyaa fi tasgabbii irrattis bal'inaan mari'achuun walitti bu'iinsonnii fi muddamni karaa dippiloomaasiin akka furamanis hubachiisaniiru. Misooma waaraa ilaalchisees dhaabbileen maallaqaa idil addunyaa haala qabatamaa yeroo ammaa fi fedhii misoomaa ardichaa akkaataa bu'uureffateen fooyya'insa caaseffamaa akka godhatan gaafataniiru. Xumura irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa hojiitiif Chaayinaa galan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa ji'ootaaf eegameen booda Chaayinaa dhaqan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan waliin jiran xumura itti gochuuf deeggarsi Chaayinaa nan barbaachisu jedhanii akka hin yaadne dubbatanii turan. Tiraamp daawwannaa isaanii Beejiing sanaan hooggantoota kaampaaniiwwan Ameerikaa gurguddoo qabatanii imalaniiru. Akkaataa sanaan abbaa kaampaanii Nviidiyaa Jens Huang, kan Apple Time Cook, kan Teslaa fi SpaceX Elon Musk, kan Black Rock Larry Fink Ofari fi akkasumas hooggantoota Boeing abbaa kaampaaniiwwanii jila Tiraamp sana faana gara Chaayinaatti imalaniiru. Tiraamp daawwannaa isaanii sanaan pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping Chaayinaan balbala ishee akka kaampaaniiwwan Ameerikaaf banaa gootu kan gaafatan ta'uu eeraniiru.